Ashamarka fuuni hordoftoon abduu moobaayilaa fi jaallattoonni hundi keessanuu baga jiraattan baga irra deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan warra jalqabaa dhuftan abduun jedhama abduu moobaayilaa fi sabskiraaybii godhamaa keenyatti dabalamaan isiniin jira. Waa'ee Joohar maa callisee maaliif dhokate dhuguma Joohar dubbachuu maaliif callisee fi maaliif dhokate isa jedhudha. Inni biraa immoo haasawa gartee dhiyeenya kana Dr. Abiyyi godhe irratti fakkeenyaa fi warroonni nuti gartee kissii isaanii addaan kunnee boru ammoo kissii isaanii deebisuu dandeenya jedhe. Dhuguma Joohariin faadhaaf dubbate. Aktivistoonni keenya hedduunis waa'ee kanaa xiinxallaatti jiranii. Anis waan natti fakkaate yaada kiyyaa waa'ee kanaa irratti waan hin jedhuun qaba. Akkasuma ammasii Dr. Abiyyi Joon Baayiden mootummaa Ameerikaa waliin pirezidaantii Ameerikaa waliin mari'ateeti jira. Maal mari'ate tarii harka kenneeraadha. Araara buusuudhaaf waan Ameerikaa waggaa kana keessa gaafataa jirtu ni beektanii saniif harka kennee moo akkuma jedhamu kana walii galtee waan biraa lakkisintuu hidhuu sirra dhaabanne harka sirra kaafneedha. Dhiyeenya kana akkuma isinuu beektanii Chaayinaan guddatte Ameerikaa caalta jirti, Turkiin guddatte Ameerikaa caalta jirti, Raashiyaan Ameerikaa caalta jirti. Abbichuun amma kanaa wajjin walii galeeti jiraadha. Ameerikaa dhukkii irraa kaasuu deemaadha. Ameerikaa lafatti darbee jira. Ameerikaan mo'atamtee jirtidha. Hedduun ajandaa ijoollee bilisiginnaa kana ture jechuudha. Arrantan ammoo bilbilaan waliin haasa'anii jiran. Abbichuu waliin mee dhuguma maal haasa'a? Waa'ee guddina Chaayinaa haasa'a ammoo lakki si'aala jiraachuu hin danda'uudha haasa'an kan jedhus waliin ilaala. Hagarumaatitti na waliin turaan isiniin jedha. Jalqaba irratti waa'ee gartee Joohar maa callisee kana kaa hedduun keenya sooshaal miidiyaa irratti maaliif calliseedha. Keessattuu eega gartee Joohar hidhame Hacaaluu Hundeessaa goonni keenya eega wareegame Joohar faa jumlaadhaan hidhamanii siyaasaan Oromoolee ni hidhamte jechuun ni danda'ama. Eessa geenne eessa jirra waan jedhamu kana booda ammoo maaltu itti aana waanuma jedhamullee namni hagam beene burjaajii keessa jira jechuudha. Inni guddaan ajandama namaa godhachaa turre fakkeenyaaf waggaa tokkoo fi ji'a 5 ni olna fakkaata ka haga Joohar faa hidhaman jechuudha. Jidduu kana keessatti irra guddaa ajandama namaati. Ajandama gartee fakkeenyaaf diin nuuf kennu burjaajima akkasii keessa turre jechuudha. Sababuma kanarraa ka'e namoonni hedduun kaan isuma yaadee yookiin ammoo nagaumaan nu gaafatu inni kaan ammoo Jooharaan hidhame haga barbaachisu waan hin qabsoofnee fi saba kanarraa yookiin ammoo aarii qaba waan itti aanu maalinni Joohar yoom dubbataadha. Hedduun namaa jechuudha fakkeenyaaf jaalaluma isaa qabuu fi abdii isarraa qabu jechuudha. Ammas ka abbaan qabsoo dhugaa dubbachuu fi qabsoo karaa nagaa keessaa Oromoon amma qabsoo Jooharitti kennee waan Joohar jedhu jala deemnaadha waan akkas jedhuuf jechuudha. Suni garuu dhugaadha akkuma jirutti tahee garuu anamma akka nama dhuunfaa tokkootitti yeroo akkanatti taa'ee dhugaadha. Sagalee isaa dhagahu fuula isaa arguun hin fedha sila hedduu hawwellee sila amman tana maalirra jirra maalirra geenne ka jirullee isarraa dhagahuun hin barbaada. Garuu tahee ammoo waan tokko bal'ifne haalaallu. As keessatti anamma waa lamatu nan mul'ata. Tokkoffaa namni guddaan akka Joohar kuni callisuun isaallee siyaasa dubbachuun isaallee siyaasaa jechuudha. Siyaasaa yeroo an dubbadhe maal dubbachuu qaba yoo an dubbadhe maal ta'a kan jedhudha inni akkuma cal jedhee akka nuyi kanatti haasa'u jechuudha. Yoo an dubbadhe dubbisan duubaan maaltu jedhama dubbachuun na barbaachisaa yoo jedhe itti yaadeeti dubbataa jechuudha. Ajaja namaatiin osoo hin taane yoo calliseesi callisuun yeroo dubbachuu irra siyaasa guddaa ta'utu jira namoota gurguddaa akkanaa kanneen jechuudha. Akkuma gartee hayyoota irraallee dhagahaa turretti fakkeenyaaf Joohar yoo gartee dubbachuu irra callisuu kiyyatu waan ammaa kanaaf barbaachisaadha jedhee kan callisu taate siyaasa jechuudha sunummaanu. Kanaafuu ammoo osoo gartee bakka siyaasaatii fi maaliyyuu osoo hin taane anamma akka nama dhuunfaa tokkootitti namni kun ka hidhaa ture qabeenyi isaa hidhaa ture waan hundaanuu hidhaadha ture jechuudha. Uggura irra ture jechuudha. Akka dhuunfaa isaatti illee maatii qaba jireenya qaba. Nutuu fakkeenyaaf amma ka haga Joohar hidhame guyyaa 2-3 haga Joohar hidhaadhaa bahe guyyaa 2-3 kana baga gammaddee waliin hin jenneen finnee beeke. Garuu haga maatti namni fidhan jira namuu akka namaa wal arguun awwa baga gammaddee waliin jedhee hin finne jechuudha. Isaallee akkasumatti keessummaan isaa baga gammadde kan jedhuun namni tokko yeroo imaltuu deemee dhufeyyuu bar hafuura fudhachuutu jiraami. Hatta nama ani isin dura taa'ee haasa'u kun osoo dadhabeetiin alaa usseen yookiin ammoo bikka wayiitii osoo dhufee jalqaba hafuura baafadheetiin haasa'a malee cal jedheetu mana akkanatti haasa'u jechuudha. Anummaan kun illeen Joohar hidhaadhaa gadi bahee tarii yoom hafuuraa fudhatee yookiin ammoo mana isaatittuu galuu dhabutu malaa yoom hafuurayyuu fudhatee keessummatu innis keessummaa qaba akka dhuunfaatitti illee akka gartee sabaatitti illee akka nama guddaa kanaatitti illee keessummaa qaba. Keessummaa kanaayyuu keessummeessee hin finne hedduun namaa keessattuu egaa gartee inni feesbuuka isaa aktiif godhee duraan deaktiif ta'ee ture eeginni aktiif godhee booda ammaa dubbata feesbuuka isaarratti ammaa waa kataba maal katabuu deema kan jedhu hedduun keenya eegaati ture jechuudha. Garuu dhugaadha akkasumatti osoo eegaa jirru ammoo akkanatti yeroo ilaalu hin geenne jechuudha yeroon dubbatamu. Inumayyuu sila amma kan nuti jechuu malee yeroo gaheen deebi'eetiin uf komadhaa jechuudha. Joohar akkami mana geettee hafuura fudhattee ummaa teetii wal agartee obboleeyyan teetii wal agartee nu caala faamilii isaaniitu itti rakkataa ture.
Faamiliin Jawaarii haga inni hidhaa ture waliin qabsoo Jawaarii maa waliin inumayyuu Jawaar caala doorsifamaa turan jechuudha. Jawaarii bakka tokko jira mana hidhaa jira jechuudha. Faamiliin isaa akkuma isin yaadatan fakkeenyaaf kan gartee qabeenyi isaa guutuun jalaa zarafameetu jira kan soddaa ta'uudhaaf hatta soddama ta'uudhaaf obboleettii Jawaar fuudhuudhaaf waa hedduudha kan tamaa ture. Obboleeyyan isaa yeroo garagaraatti hidhuu sodaachisuu doorsisuu wantoota garagaraatti taamee jechuudha. Obboleettii isaa fakkeenyaaf Adaamaa akka qabeenyi isii guutuu jala makiinaa dhaabanii suuqii isii guutuu jala zarafanii yaadattu jechuudha. Wanni kana hunda jedheef maalinni hatta obboleeyyan isaatii fi faamilii isaa haadha isa dhalte san jechuudha. Nuti akka sabaatitti kan isa jaalannu faamiliin ammoo dhuunfaattis akka sabaatittis waa hundaan isa kana qabanii jechuudha. Warra kanneen wal argee dubbisee jira mana isaa gahee jira kan jedhudha. Dhugaa rabbi yeroo garii ammoo uf laalee jechuun uf tuffadhaa amma sadarkaa nuti jiru kana jechuudha. Jawaar kaleessa hidhaa bahee akkam hafuura fudhatee faamilii isaatiin wal argee haadhaan wal dubbisanii obboleettiin wal dubbisanii osoo hin jenne nama hidhaadhaa bahee mana isaatu hin gahin karaa jiru kan yookiin meeshaa isaa kan mana hidhaa jiru iyyuu ganaa fudhatuuf yookiin tarii namni tokko yoo mana hidhaatii bahu fakkeenyaa fi wantoota tokko tarii isa duubaan ganaa achii fudhachuu deemu waan garii ammoo kan gartee mana murtii irraa sirreeffatu wantoota garagaraatu jiraachuudha. San bira dabrame daa'ima isaatiin wal argee haadha manaa isaatiin wal argee faamiliin isaa kan ala jiruu fi kan biyya keessa jirullee guutuun isuma waliin haga inni hidhame kana hidhaa jira jechuun ni danda'ama jechuudha. Haalota kana hunda dagannee garuu nuti jaalaluma isaaf qabnuu fi garuu nulleen akkamitti gabbaheen dubbanne yookiin ammoo maal dubbata maan dubbanne maa waan hin jenne ka jedhu hedduun kenna eegaa jira jechuudha. Akka kiyyatti Facebook maayyuu aktiif godhuun isaa hedduu daddafe ka duraanii kan waggaa lama waggaa sadii dura akka nuti irraa dubbifnuu fi Facebook duraan deaktiif ta'e san aktiif godhuun isaatu hedduu daddafe jedheeti yaada. Yeroo kanatti telefoonuma harkatti as fudhachuu iyyuu tarii inni illee waanuma duraan waggaa tokkoof waa irraa turee fi suusii waa hima sabni kun itti jiru waggaa kana keessa laalumaaf yoo as fuudhe malee simu telefoonuma harkatti fudhachuun telefoonuma harkaan qabachuu iyyuu waan gahinatti fakkaatu jechuudha. Kanaafuu baay'ee tokko itti jarjarree dhugaa dubbachuuf Jawaar akkamii warraa wal argee silaa yeroo kanatti kan barbaachisu Jawaar akkamii haadha isaa dubbisee obboleeyyan isaa hunda dubbisee tasgabbaahee jira mana isaa gahee jira mucaa isaa hoo dubbisee yoom dubbisuu deema haadha mana isaa hoo dubbisee kana natti fakkaata silaa kan nuti jechuudha malle jechuudha. Inni biraa fakkeenyaaf kan hedduun kenna of kumataa jirrudha. Asirratti illee anfaallaa namaatiin qaba kanarratti illee fakkeenyaaf ammoo Oromoon haga isaaf barbaachisu qabsoonni tarii Jawaar aaran irraa qaba yookiin ammoo haga inni hidhame kana gartee haga barbaachisu waliin hin dhaabannedha. Hedduun kenna amma fakkeenyaaf kanaadha sooshaal miidiyaa irratti kan jedhamaa jiru hayyoota illee dabalatee dhugaadha haga Jawaariif gahamu hin goone haga Jawaariif godhamuu qabu hin goone rabbii kiyyaa fi uummata kiyya abdadhaa akka inni jedhan hin godhamneedha amma hedduun nama dhugaadha haga hin goone garuu guyyaa takka rafeen beeku Oromoon namni ilma Oromoo jedhame gartee kan Oromoo qulqulluudha kan faayidaadhaan hin bitamin kan yookiin ammoo wantoota garagaraa hin ta'amin namni tokko akkuma gartee dhiheenya kana namoonni hedduun jechaa turan jechuudha. Kan gartee mana isaa jiru qaamaan kan qalbiidhaan hidhaadhaan maal ta'a yoom bahama kan jedhudha hidhaadha jechuudha. Kana qofaa miti yaa jira kenna. Qeerroo meeqatu wareegame. Qeerroo meeqatu naafa ta'e. Qeerroo meeqatu ammayyuu mana hidhaa jiraachuudha. Alatti diyaaspooraan guyyaa takka qalbii takkaan callisee hin beeku waan danda'u hunda godhaa ture. Haga isaa barbaachisu godhamuu baatuyyuu uftufachuun mara uftufannee zeeroo of godhuun sirrii miti. Haga Jawaariif barbaachisu godhamuu baatuyyuu qabsoon Oromoo haga barbaachisu godhamuu baatuyyuu ammoo sanis waan akkanatti fakkaatutti hooggansuma dhabuudha. Bara kan qabsoo Oromoo kana gartee walitti fideef wali funaaneetiin tokkummaa Oromoodhaa kan ijaaree akka Oromoo fuuldura tarkaanfatu kan godhe bar duraan dhugatti illee Jawaarii beeki. Kanaafuu amma Oromoon haaluma akkasiisanii fi haguma diinni gartee fakkeenyaaf haala akkaataa gartee ajjeechaa fi gara jabina Oromummaa irratti jabaate kanaadhaa fi qeerroon biyya keessa illee sakaalamte malee namni guyyaa takkaaf illee Jawaar dagatee hin jiru. Isa xiqqoo gartee faayidaadhaan bitamte kana laaluun qabdanii jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi diinni Jawaariin kophaa isaa laalee yookiin ammoo maaliidhaa fi miti jechuudha. Hawaasa isa duubaan jiru kan arga jechuudha. Bar hafuurri qeerroodhaa gaafa Jawaar achii gabbahe isaan hin agarre hafuurummaan gaafsan dhuka adawwii meeqa mul'ee kute jechuudha. Kanaafuu kanaaf illee uftuffachuun haga isaa barbaachisu godhuu haga barbaachisu godhamuu baatuyyuu namni Jawaariin guyyaa takka illee dagatee waan jiru natti hin fakkaatu jechuudha. Haga isaa barbaachisu ammoo hin godhamne dhugaadha. Kanaafuu kanallee akkasitti uftuffachuun sirrii miti na fakkaata. Inni biraa amma waa'ee dhiheenya kan Abiyyi dubbateedha. Namni tokko kana kanaan taane Abiyyi waan fedhe haa jedhu. Jawaar nuuf bahe fakkeenyaaf. Abiyyi waan fedhe waan jechuun Jawaariin boruu hidha deebisallee haa jedhu yoo barbaade. Duraanis badii malee hidhaman. Oromoon kun miiliyoona Oromoon gartee nama kuma soddomaatti dhiyaatutu hidhaa jira jedhama qeerroo fi hooggantoota ABO kafaa'oo walumaa galatti jechuudha. Namni amma asirratti waa hedduudha kan haasamu. Namni waan kanarratti faallaa namaati asirratti illee maaliifi
Inni kaani Jawahariin faa qofa hiikanii hooggantoota ABO dhiisuun Oromoo qoqqooduu fi kan jedhutu jira. Inni kaan ammoo yookiin ammoo akkamitti kuruyyuu ta'ame kan jedhu illee tarii hin dhabamu. Anamma gonkumaa waan kanan fudhu jechuudha. Oromoo yoo fakkeenyaaf kumni 30 hidhaa jiraate yoo namni bahee bar nama 10 wayi nama 20 illee waan ga'uuratti hin fakkaatu. Warra galmee Jawahar jala jirudha. Hooggantoonni ofeekoodhaa kan aanaa fi guddina jiran akkasumatti jira. Hatta kan ajjeefame beeqatame jechuudha. Haga jidduu kana keessatti ammallee kan hidhaa jiru akkasumatti jira jechuudha. Hooggantoonni ofeekoodhaa waboodhaa hidhaa jiranii hidhaa jiranii jechuudha akka jiru. Hooggansa mataa gubbarraa haga Daawud Ibsaa dabalatee jechuudha. Lammii beenya hedduun isaanii warra akka Gammachuu Ayyaanaa Abdii Raggaasaa dabalatee jechuudha. Kan hafe kana naa hiikaadha malee qoqqoodamiinsa fidama kana maaltu fideedha barammaan kana dhibiyaan. Oromoon namni kumni kudha yoo hidhaa jiraate namni kudhan irraa bahe kudhanii bahe kanaaf alhamdulillah jedhamee kan hafe ammoo akka hiikamu dhiibbaa irratti godhuudha. Qoqqoodamiinsa fida waanuma jedhu kan OPDO'n karoorfachuu dandeessi. OPDO yoo karoorfatte gara keenyaan hoo akkamitti dhufa fakkeenyaaf maaliif dhufaadha? Oromoo kuma kudhan hiitanii kudhan qofa maa gadhiiftan hundaa'u gadhiisaadha. Kanaaf ammoo alhamdulillah jechuudha. Qoqqoodamiinsuma kana iyyuu jechuma kana iyyuu maaltu fideedha barammaan waan naan galiin. Barama sooshaal miidiyaa kanatti agartanii tokko ani hin gammadu fakkeenyaaf Oromoo qoqqooduuf OPDO'n akkana goote maalii gooteedha. Qoqqooduma kana maaltu fideedha barammaan. Diinni Oromoo ta'uu isaatiin hidhe paartii fedhe haa ta'u paartii kudhan haa ta'u Oromoo ABO fi OFEKO paartii kudhan haa ta'u yoo barbaade. Diinni kudhannarraa hidheedha. Achi booda kudhaniin kun shan paartii kamiin achi boodaadha beeki. Oromoo kudhantu hidhaa jiraami kudhan keessaa tokko yoo bahee tokkocha baheef gammaddee sagalan bahee hafe gaafachuudha. Tokkochi kummaa baheedhaaf kaba irratti yoo xiyyeeffate wannummaan Oromooti teessuma dhorgee kana beeki. Amma qoqqoodamiinsa fida waan jedhamee fi akka gartee gamanaa yookiin ammoo Jawahar qofa warra OFEKO qofa baanii yookiin ABO'n hambisee yookiin warra OFEKO tarii OPDO walii galtee qaba. Amma beeki waanuma Oromoon duuba kanaa micciirtu kana sodaadhaa fi tokkummaa kenna jedhanii beeki. Maalumatu waa hima madda tokkummaa tuquu kanayyuu maaltu fideedha. Kabaheef duraa cubbuun hidhameemi eega bahee ammoo itti gammadaa kan hafe ammoo gaafachuudha jechuudha. Kan hafeef faana deemachuudha. Kan hafe maaliif hafaadha guututti naaf hiikaadha jechuudha malee nu qoqqooduu fi maaliidha waan jedhamu kanaan akka kiyyatti natti hin tolu jechuudha. Maaliif maqaa qoqqoodamiinsaa sanuu maaltu fide inumayyuu warri hiikame kun nu waliin humna nuu ta'aniitiin warra akkanattu hafee sagalee ta'uudhaaf kan isaan duubatti hafeef sagalee ta'uudhaaf Jawahar yoo bahe Gammachuu Ayyaanaatiif Baqqalaa yoo bahe Abdii Raggaasaatiif sagalee ta'uudhaaf fi duuba waan amma hidhaarraa bahee inni amma mana jiruu fi ni gargaara jechuudha. Waa'ee qoqqooduu maaltu fide inumayyuu humni ni dabalama. Dhiibbaan duraan Gammachuu Ayyaana akka hiikamuuf godhamu namoonni gartee hayyoonni keenya kan duraan nu bira hin jirre warra akka Baqqalaa kan akka Jawahar kan akka Dajanee Xaafaa kunneen nu waliin jiran isaan kanatu nuun deemee akka gartee isaan kanarratti dhiibbaan godhamu nu gargaara. Karaallee nuuf hima karaa duraan wallaallee dhamaa turre san nuuf himanii jechuudha. Maaltu qoqqoodamiinsa fide duuba kun inumayyuu Oromoo tokkoomsa jedheetii yaadan humna nuuf dabalaa jechuudha. Jawahar warra hayyoota sanii kanii kan amma hayyoonni hedduun akka hayyoota san qeequuf hin beeki amma waan natti mul'ateen dubbataa jira. Kanaafuu qoqqoodamiinsa osoo hin taane kan baheef gammannee kan hafe gaafachuudhaan itti fakkaataa jechuudha. Kana yeroo isiniin jedhu yookiin ammoo namni hidhatti nafne kan hafe sun baga hidhamechuu kiyyaa miti. Kaafe kanaa fi kan hidhatti bahe wal qabsiisanii yookiin ammoo wanni sun hambisaniif kanaaf jedhanii kan hafe kanarratti yookiin qoqqoodamiinsa bakka jedhamu kanatu naaf hin tahin jechuudha. Kanaafuu nuti gara qoqqoodamiinsa san karaa banuu qabnu isiniin jechuu barbaadeeti. Yoo fi nuti karaa banneef dhugaadha diinni yeroo hundayyuu waan ittiin qoqqoodamnu sii fidaa jechuudha. Inni biraa ammoo lakkiin Jawahariin faa qabatanii yookiin ammoo akkas shawwaduu fi akkas godhuudhaa fi sobuudhaaf ka jedhudha. Namichi Jawahariin ta'uu hin dagatina Baqqalaa ta'uu hin dagatina. Sa Jawahartu sobamaadha moo nuti yoo ofiitiin karaa hin baniniif maaltu dhufa. Kan biraa ammoo yoo ka Jawahar bahuun isa aarsu yookiin ammoo Jawahar bahuun isa aarsu taate sun duraanumayyuu hidhamuu isaatitti gammadee jira jechuudha. Akkasanatti fakkaata garuun. Kanaafuu kan baheetti gammadaa akkasuma yoo Jawahar dura fakkeenyaaf Gammachuu Ayyaanaa yookiin ammoo Abdii Raggaasaa fa'as bahanis sanitti gammadaa Jawahariin fa'allee gaafachuudha. Malee qoqqoodamiinsa fidaa wannuma jedhu kunuu an akka kiyyatti sirrii miti jechuudha. Fakkeenyaaf amma Joon Baayidanii fi Abiyyi amma waliin maratanii jiranidha. Waa'ee kanaatiin wal qabatee fakkeenyaaf haasawa dheengadda Abiyyi godhee yookiin ammoo nuti gartee galmee karatti kunne kana hidhamtoota warra moo'ataman akkas tahan wantoota garagaraati waan inni geessan hin barbaadu. Amma namoonni hedduun xiinxala kanarratti kennu wantoota garagaraa jechuudha. Yaa jedha keenya maal akka jedhu barbaaddan Abiyyiin silaa fakkeenyaaf maal jedha? As keessatti waa lama tokkoffaa warra gartee warra inni jaaratu warra gartee nikaa isaanii ofirraa qabu kana tasgabbeessuudhaaf isaa taatu ammallee ajandammaan isaatu fakkeenyaaf maalinni ajandammaan jara warra gartee biyya bulchuutti jiru wayyaanee makalee saraarra dabalatee jechuudha. Tokkoffaa maalinni sodaachisuudha. Sodaachisanii si dhiibanii yeroo atachi baatee si nyaachuudha. Kun siistamii isaan fayyadamanidha sodaachisaadha jechuudha. Maaluma akkana gurratti qicachuu nama barbaachisa. Inni waan fedhe haasa'u Jawahar baheemi duranuu cubbuudhaan hidhame warra biraa kanaaf naa hiikaadha. Warra hidhaa jiru irratti xiyyeeffatanii hiikuudhaaf gaafachuudha jechuudha. Fakkeenyaaf Joo Baayidan wajjin mari'annee walii galleedha amma waa'ee fakkeenyaaf isaan waan fedhaniif waa jedhan Joon Baayidan yeroo haasawee waliin Abiyyi waliin mari'atee walii galle jedhu kana maa irratti walii galan jetteeti yaadda.
ifa galaa jechuudha. Ameerikaan maal gaafataa jirti? Sanuma ejjennoon Ameerikaadha. Kanaafuu kan hafe naa hiikaa gaafachuudha malee waan biraa jala deemnee qoqqotuu fi maal jechuun akka kiyyatti an innummaan wani dubbatee fakkaatu ajandaa godhannuuf sodaachisaadhaami. Nuti ammoo sodaachisaa isaanii sani gurra kennuun hin barbaachisu jechuudha. Maaliif duraa cubbuudhaan godhame yoo Jawhar achi gabbahe maal jedhaa fi maal godhaa nuti maal jenna ka jedhu ni beekan osoo beekan godhan jechuudha. Hagana wallaaraniitiin itti yaadaniitiin maal akka jedhu maal akka godhamu ni beekanii jechuudha. Duubaan ka amma jedhan kanallee hoo akka nuti ajandaa godhadhuuf sodaachisaadhaaf. Kanaafuu sodaachisaa isaaniitii gurra kennina. Jawhar bahee jira duraanuu cubbuudhaan Baqqalaan bahee jira duraanuu cubbuudhaan hidhame. Kan biraa kan hidhatte hafe ammoo gaafachuudha. Maaliif hidhatti maambisan Oromoo jumlaadhaan hiitan Chirchaaroon hiikinaati jumlaadhaan nuuf hiikaa kan jedhu akkuma duraan jedhame san gaafachuudha. Maaliif kan hiikanii kana dhiisanii yookiin tokkummaa kenna diiganii maaliidha waan jedhu sana ani gonkumaan fudhu jechuudha. Kanaafuu kan hafe gaafachuudha. Kan bahe kan ammoo duraanuu cubbuudhaan fudhatame waan ta'eef meeshaan duraan nu jalaa hatame nuuf galee jiraadha. Akkasii meeshaa kee ka duraan sii galee si dura hatameef siif galee jira. Kan biraa ka badee yoo jiraate barbaadachuudha. Malee akkamitti kun tokkochi naaf galee allaman na jalaa badeen hin barbaachisu jechuudha. Kanaafuu wanni baay'idhaan waliin haasa'eeyyuu maalinni kan jedhu beekuu qabna jechuudha. Waan isaan achirratti maxxansan ilaalan inni amma walii gallee wal kabajuu irratti maali waliin hojjechuu irratti waan fedhe haa jedhu. Baay'idhaan yoo bilbileef maal waliin haasa'a Ameerikaan maal feeti Abiyyirraa Abiyyi Ameerikaarraa maal fedha lola hifatanii jira yaa jara keenya jarre amma. Na araarsa ufiif kadhatti jiran jedheeti yaadaan akka kiyyatti. Kanaafuu warri gifaa baloo warri zarra fi kana warra kana tasgabbeessuudhaaf waan fedhe haa jedhu. Yoo ammoo lakki lola kanallee itti fufa jedhallee waliinuu agarra keessaa hin bahu jechuudha. Kaleellee kanuma kan jedhamaa ture. Kan lubbuun nama meeqaa keessatti wareegame kana keessaa yoo kasaaraa ta'e malee faayidaan tokkollee kan argame hin jiru jechuudha. Jawhar hidhuu keessaa yoo kasaaraa ta'e malee faayidaan argame hin jiru. Daawud Ibsaa hidhuun gammachuu ayyaanaa hidhuu keessaa yoo kasaaraa ta'e malee faayidaan argame hin jiru. Nuti amma kanurraa barbaachisu hayyoota keenya kan hidhatti hafan gaafachuudha akka nuyi kan gaafachuu. Kan abaa'oo haa ta'u kan ofeekoo haa ta'u kan abbaa barbaade kan oromummaa isaa qofaan hidhamee haa ta'u kan gartee gaazexeessaa ta'uudhaaf hidhamee haa ta'u an akkana fakkaatutti kanarratti xiyyeeffachuu qabna jechuudha. Ufii wal afaan deebi'u osoo hin taane. Olmarii gammarii allaatti duuti lafa jedhanii Raashiyaa Turkii fi maalii lakkaayi deemtee laguma Ameerikaan jedhetti galta. Bara Afrikaan tuni gimmaasha qabeenya Ameerikaatiin jiraatti yaa jira keenya. Amma hedduun namaan keessattuu amma ijoollee bilisiginnaa deeggaran dhiifa malee naa godha. Wanni isaan si himan maaliin barchaayina nama guddattee Ameerika jechuun guddin Chaayinaa si maali beekti amma abbichu wajjii walii gala waan uf bohaarsaa tokko hamilee kijibaa hamilee kijibaa Chaayinaa guddattee Turkii barakas taate maali mallaqa akkas goote Raashiyaan kanaa miti Itoophiyaan kan jiraattu mallaqa Ameerikaati wayyaanee waan ofii dalaydee miti waggaa 27 san kan akkasitti biyyattii guddifne jetteetiin jara dhiichisaa turte suni deeggarsa Ameerikaan gamasii duubaan gootuun mallaqa doolaara miiliyoona meeqasiin itti gadina ixuuraan jechuudha. Ameerikaan akkam jirti yeroo ammaan tana Chaayinaan kanuma Turkii Raashiyaan kanuma jechuudha akkam keessa jirti bara amma ganaa hin godhamne osoo maaqabiin hedduu irratti hin darbamin osoo amma gartee guutuutti wanni barbaachisu hin godhamin yoo kana caalaa itti tarkaanfatamee itti miccirame hoo nama Itoophiyaa keessa jiru gaafa obboleessa qabda abbaa qabda ala jiraattillee akkam keessa jirti Itoophiyaa yeroo har'aan tana kanaafuu Ameerikaa ala jiraachuun hin danda'amu jechuudha. Maaliif kanumaan wayyaanes kan jiraataa turte mallaquma isii kanaan jechuudha. Kanaafuu yaa jira keenya ol bararii gadi bararii allaatti duuti lafa akkuma jedhan san deemee harkuma Ameerikaatitti galaa jechuudha. Chaayinaa Ameerikaa maali wanni jedhamu Chaayinaa Raashiyaa fi Turkii maaliin haasamu kun diraamaadha waan hin fakkaanne. Tarii warroonni bilisiginnaa ittiin uf wayyeessuudhaaf qalbii ittiin uf wayyeessuudhaaf haasa'uu dandeessanii jechuudha. Super paawaan addunyaadhaa Ameerikaa jechuudha. Itoophiyaa fi miti Raashiyaan sunuu sodaataa jiraatti Ameerikaa san Chaayinaa sunuu sodaataati jiraatti. Waan afaanii amma gubbaa kana zarraf waliin jedhan baramma guddattee bara Ameerikaa walitti maali akkasii baramma akkasiidha. Kanaa miti yaa jara keenya dubbiin akkasii miti jechuudha. As keessa waa hedduutu jira jechuudha kana. Kun yaada abduuti. Yaada abduu moobaayilaa turaa hanga qophii biraatiin waliin deebinutti nagayaan naa tura.